السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتها في جالة جمتها وربطة جاينا لا وجاتو بأرس جرادرتو بقدراتني بقدرتني نقافة من ربي سيولين هاجراتو وكسما كبجات جالة لكيا كنين جرام براري بكسنجرتاني تسنا ركبون سننزل اتيان سودان وبلين كينيا ورين من هدا سعودي كستي ركتا جرانوف ربين أرقو كيسايسان حاباسو جنيا فانبيكن في أمنتا هردفنون دعاي هاقونون دامسكيا ربتي يويتان ديبين أبا موانتي فو ربتي هايينو أفان بيكنوف أمانتا هردفنون اتيان سودان هرافتاني سنين كبدي في ودولي أرمان قدي فقاتا دولارتي غرو بلين كي كنين channel كي يفحاروتاتان سبسكرايب gochuudhaan akkasuma share like comment gochuudhaan najajjabeessan afirraaqiyya akkuma yeroo kamuyyuu hanga xumura qophitiyaatti na waliin turan illee afirraaqiyya durarratti sangafoota oduu adda adaanis qaamolee yaa'ii gamtaa Afrikaa sababeeffachuun magaalaa Finfinnee miidhagsan galatoonfatan dhaabbanni gargaarsaa waldaa egeree lammiilee godina Baalee hongeen miidhamaniif deeggarsa taasise. Jilli Dr. Liqaaliin durfamu magaalaa Jijjigaa galee yaa'ii mana maree hojii raawwachiiftuu gamtaa Afrikaa 40ffaan eegalee. Komishiniin misoomaa mana amantaa kiristaanaa Qalhiwoot lammiilee godina Shawaa kaabaaf birrii miliyoona 23 deeggarsa taasise. Injiinar Taakkalaan Itoophiyaatti bakka buutuu dhaabbata misoomaa industirii dhaabbata mootummaa gamtoomanii waliin mari'atan. Naannoon Amaaraa naannoo Somaaleetti iddoolee hongeen miidhamaniif deeggarsa nyaata horii taasise. Dhiyeessaa fi raabsa bobba'aa irratti rakkoon tokkoyyuu kan hin jirre ta'uun ibsame. Jijjiiramni Itoophiyaan geggeessaa jirtu ijaarsa dinagdee dijitaalaaf bu'uuradha jedhame. Industirichi raayyaa ittisa biyyaaf deeggarsa birrii miliyoona 5 taasise. Iddooleen dhaabbilee fi imbaasiiwwan Afrikaaf laataman saffisaan gara ijaarsaatti akka galan deeggarsi barbaachisu ni taasifama jedhame. Afrikaa badhaate arguuf walitti bu'iinsa ardichatti uumaman maqsuun barbaachisaadha jedhame. Obbo Dammaqaan gita isaanii Naambiyaa waliin mari'atan. Boordichi sanada qajeelfama mariin paartiilee gidduutti taasifamuu ittiin durfamu raggaasise. Yaa'ii hoggantoota gamtaa Afrikaaf daandiiwwan cufamanii fi sararoonni filannoo biroon ifooman. Rakkoo nageenyaa kallattii garaagaraan Afrikaa mudataa jiru furuuf xiyyeeffannoo addaan hojjetamuu qaba jedhame. Gabaasni sagantaa damee misooma qonnaa Afrikaa irratti xiyyeeffate yaa'ii hoggantootaaf ni dhiyaata jedhame. Amma gara oduu bal'inaa. Adda Adaanechi qaamolee yaa'ii gamtaa Afrikaa sababeeffachuun magaalaa Finfinnee miidhagsan galateeffatan. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Adda Adaanechi Abeebeen qaamolee yaa'ii gamtaa Afrikaa 35ffaa sababeeffachuun magaalaa Finfinnee miidhagsan galatoonfataniiru. Yaa'ii gamtaa Afrikaa 35ffaa sababeeffachuun waamicha magaalaa Finfinnee yaa miidhagsinuun dhiyaateef deebii laatan hundaaf galanni koo guddaadha jedhanii fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti ibsaniiru. Dhaabbanni gargaarsa waldaa egeree lammiilee godina Baalee hongeen miidhamaniif deeggarsa taasise. Dhaabbanni gargaarsa waldaa egeree lammiilee godina Baalee hongeen miidhamaniif midhaan nyaataa kuntaala 200 deeggarsa taasiseera. Dhaabbatichi godina Baalee aanaa Gurraa dhaamoleetti lammiilee sababa hongeetiin beelaaf saaxilamaniif midhaan kuntaala 200 deeggarsaan kenneera. Jilli dhaabbatichaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatiin durfamu qaamaan argamuun deeggarsa kana laateera.
Jilli Dr. Yiliqaaliin durfamu magaalaa Jijjigaa galee. Jilli pirezidaantii naannoo Amaaraa Dr. Yiliqaal kafalaan durfamu magaalaa Jijjigaa galeera. Jilichi wayita buufata xiyyaaraa magaalaa Jijjigaa ga'u pirezidaantii naannoo Somaalee obbo Mustafaa Muhammad fi hooggantoota mootummaa naannichaa biroon simatameera. Wayita naannoo Amaaraa rakkoon mudatee turetti deeggarsa naannoon Somaalee taasisee fi jilli deeggarsa kana laatu wayita Jijjigaa ga'u simannaan mootummaan taasifamee fi dhiyeessaa fi raabsa bobba'aa irratti rakkoon tokkoyyuu kan hin jirre ta'uun ibsame. Dhiyeessaa fi raabsa bobba'aa irratti hanqinni tokkoyyuu kan hin jirre ta'uu dhaabbanni dhiyeessa bobba'aa Itoophiyaa beeksiseera. Olola sababa bobba'aan hin jiru jechuun konkolaachiftonni bobba'aa waraabbachuuf hiriira taasisaa jiran dhugaan jiru kan wal faalleessu ta'uu hojii raawwachiisaan olaanaan dhaabbatichaa obbo Taaddasaa Hayilemaariyaam Faanaa Biroodkaasting Koorporeetitti himaniiru. Jijjiiramni Itoophiyaan geggeessaa jirtu ijaarsa dinagdee dijitaalaaf bu'uuradha jedhame. Jijjiiramni Itoophiyaan geggeessaa jirtu ijaarsa dinagdee dijitaalaaf bu'uura ta'uu ministeera pilaanii fi misoomaa Dr. Fistahum Asaffaan himaniiru. Dr. Fistahum Jila Safarkoomiitiin hoogganaan Keeniyaa Mikaa'el Joosefiin durfamu. Jila Safarkoomiitiin hoogganaan Keeniyaa Mikaa'el Joosefiin durfamu waliin mari'ataniiru. Marii isaaniitiin dhiyeenya tajaajila Itiyoo telekoom Itoophiyaatti laachuuf qophaa'aa kan jiru Safarikoom hojiiwwan Itoophiyaa keessatti hojjetu irratti marii taasisaniiru. Industiriitti raayyaa ittisa biyyaaf deeggarsa birrii miliyoona 5 taasise. Industiriin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaaf deeggarsa birrii miliyoona 5 fi uffataalee birrii 2,000tiin tilmaamamu taasiseera. Sirna walharkaa fudhatiinsaa irratti ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaan raayyaa ittisa biyyaa birmadummaa biyyaaf shoorri ba'ataa jiru ol'aanaa ta'uu ibsaniiru. Iddooleen dhaabbilee fi imbaasiiwwan Afrikaaf laataman saffisaan gara ijaarsaatti akka galan deeggarsi barbaachisu ni taasifama jedhame. Iddooleen dhaabbilee fi imbaasiiwwan Afrikaaf laataman saffisaan gara ijaarsaatti akka galan Itoophiyaan deeggarsa barbaachisu kan taasiftu ta'uu dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Diinaa Muftiin ibsan. Ambaasaadder Diinaan walga'ii mana maree hojii raawwachiistuu Afrikaa 40ffaa geggeeffamaa jiru ilaalchisee ibsa laataniiru. Afrikaa badhaatee arguuf walitti bu'iinsa ardichatti uumaman maqsuun barbaachisaa ta'uun ibsame. Afrikaa badhaatee arguuf walitti bu'iinsa ardichatti uumaman maqsuun barbaachisaa ta'uu itti aantuu barreessituu olaantuu dhaabbata mootummaa gamtoomanii fi hojii raawwachiiftuu Koomishinii Dinagdee Afrikaa Veeraa Sangiwaan ibsaniiru. Gochaawwan shororkeessummaa fi walitti bu'iinsi itti fufuu Veeraa Sangiwaan walga'ii mana maree hojii raawwachiiftuu Afrikaa
hojii raawwachiiftuu gamtaa Afrikaa 40ffaa irratti haasawa taasisaniiru. Obbo Dammaqaan gita isaanii Naambiyaa waliin mari'atan. Itti aanaan muummee ministeeraa fi ministeera dhimma alaa Obbo Dammaqaa Mokonnin itti aantuu muummee ministeeraa fi ministeera dhimma alaa Naambiyaa Neetumboo Naadii Indaatiwaa waliin mari'ataniiru. Aangoonni lameen yaa'ii mana maree hojii raawwachiiftuu gamtaa Afrikaa 40ffaa cinaatti wal arguun marii taasisaniiru. Boordichi sanada qajeelfama marii paartiilee gidduutti taasifamu ittiin durfamu raggaasise. Sanadni qajeelfama marii paartiilee siyaasaa boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa fi paartiileen siyaasaa bara 2011 raggaasisanii turan irra deebiin fooyya'ee ba'ee marii bal'aa booda ragga'eera. Sanadiin qajeelfama marii paartiilee siyaasaa kun mariin gaggeeffamuu naamusaan kan deeggaramee fi rakkoo wal amanuu dhabuu kan maksu ta'uun ibsameera. Yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaaf daandiiwwan cufaman fi sararoonni filannoo biraan ifooman. Yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaaf daandiiwwan cufamanii fi sararoonni filannoo biraan ifoomaniiru. Daandiiwwan kanneen kan hirmaattonni yaa'ichaa seenanitti daandiiwwan kunniin hanga hirmaattonni yaa'ichaa seenanitti konkolaattootaaf cufamanii akka turaniif daandiiwwan deebi'anii hanga banamanitti hawaasni obsaan akka eegu poolisiin ibseera. Bu'uuruma kanaan daandii Awweeraarraa gara paarlaamaa, daandii Bulugaariyaarraa gara gamtaa Afrikaa geessu ta'uun ibsameera. Rakkoo nageenyaa kallattii garaagaraan Afrikaa mudataa jiruuf furuuf xiyyeeffannoo addaan hojjetamuu qaba jedhame. Rakkoo nageenyaa kallattii garaagaraan Afrikaa mudataa jiru hiikuuf xiyyeeffannoo addaan hojjetamuu akka qabu Komishinarri Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faaqii Maamet ibsan. Komishinerichi walga'ii mana maree hojii raawwachiiftuu gamtaa 40ffaa gaggeeffamee jiru irratti argamuun haasawaa taasisaniin dhiibbaa weerarri vaayirasii koronaa uume dandamachuuf tattaaffii taasifamaa jiru ibsan. Gabaasni sagantaa damee misooma qonnaa Afrikaa irratti xiyyeeffate yaa'ii hooggantootaaf ni dhiyaata jedhame. Gabaasni sagantaa damee misooma qonnaa Afrikaa irratti xiyyeeffate yaa'ii hooggantootaaf dhiyaachuun kan irratti mari'atamu ta'uu tajaajilli Komishinii Mootummaa beeksiseera. Ministeerri Deetaa tajaajilli Komishinii Mootummaa Aadde Salmaawat Kaasaa yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 35ffaa wuxuneewwan labsii dhiyaatu irratti marii ni taasifama jechuun ibsaniiru. Oduuleen har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Dogongora jiruuf na sirreeffadhaa isiniin jecha asumaan nagaan naaf turaa. Turtii gaarii isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.